Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha oduuf odeeffannoo amajji 9 2026 of harkaa qabnu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ammallee miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo yookaan KFO ta'uu BBC waliin gaaffii fi deebii taasiseen erga himee booda dhimmoota waldhabdee gaanfa Afrikaa keessatti adeemsifamaa ture dubbateera ka jedhu isiniif qabannee jirra, nu waliin turaa. Biiroon Fayyaa Oromiyaa kanfaltii hojii idileetiin ala hojjettoota Biiroo Fayyaa Oromiyaatiif kaffaluu hambisuu fi Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti kaffaltiin hojii idileetiin alatti kaffalamaa fi akka hin jirre fi doorsisni ogeeyyii fayyaa irratti adeemsifamaa jiraachuu akkasumas gaaffii fi deebii Biiroo Oromiyaa irraa kenname kana irratti hundaa'uun waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaa komii kaffaltii irratti qaban xalayaan gaafataniiru kan jedhu bal'ina odeeffannoo keenyaa guyyaa har'aa keessatti qabannee keessatti bal'inaan isiniif dhiyeessina. Hayyuu Oromoo qorataan seenaa, jiyooloojistii fi barreessaan kitaabolee beekamoo afaan garaa garaan barreessanii fi dhimmoota ijoo dubbii hawaasaa isaaniin ifatti kan dubbatan tibbana miidiyaa mo'aa irratti dhiyaataniin waan jedhan qabu gurraan isin geenya nu hordofaa. Mootummaan Somaaliyaa kamisa kaleessaa himannaa mootummaa Yuunaayitid Isteet aangawoonni Moqaadishoo mankuusaa sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa kan maallaqa Ameerikaan ijaarame barbadeessaniiru ka jedhe namoonni harka qalleeyyiif yaadame faayidaa dhuunfaa isheef oolfatte ka jedhu yoo ta'u, kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa oduuf odeeffannoon qabnu kunooti. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ammallee miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO ta'uun BBC waliin gaaffii fi deebii taasiseen hime. Hoogganaan paartii mormituu waggaa 10 dura mormii uummataa bulchiinsa Abiy Ahmediin aangootti fide qindeessuun beekamu jireenya isaa biyya alaa taasifatee kan jiruu fi yaada isaa sodaa tokko malee dhimma gaanfa Afrikaaf Itoophiyaa akka dubbatu amajji 8 2026 gaaffii fi deebii taasisee ture. Ammayyuu itti gaafatamummaa paartii KFO keessa jiraachuu dubbateera. Jawaar waggaa 4 dura taa'aa itti aanaa Koongireesii Federaalaa Oromoo yookaan KFO ta'ee erga filamee as keessumaa yaa'ii dhaabichaa keessatti hin hirmaanne. Dhaabichis hirmaannaan Jawaar laafuu akeekee kana dura BBCf dubbatee ture. Ammallee miseensi KFO ta'uu kan gaafatame Jawaar nan jira jedhee deebise. Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa baatii caamsaa keessa adeemsisuuf jettu keessaa KFO'n sababa rakkoo nageenyaatiin Finfinnee qofa irratti akka hirmaatu ibseera. Dhaabbanni KFO filannoo waggaa 5 dura ture dhiibamne jechuun hin hirmaatin ture. Isa baranaas haqamuu dhabuuf jecha dorgomaa akka jiru itti dabaluun himeera. Akkaataa labsii boordii filannoo KFO'n filannoo darbe irratti waan hin hirmaanneef kan baranaa yoo irraa tarre galmee irraa haqamuu isaati jechuun ifoomsan. Kanaafis kaadhimamtoota 9 magaalaa handhuura biyyattii keessaa dorgomaa boordii filannoo biyyaalessaaf galchuu ibsee ture. Haa ta'u malee dhaabni waggaa 14 dura hundaa'e kun eenyummaa kaadhimamtootaa kan waan hime hin qabu. Tarii kanneen keessa yoo jiraate kan gaafataman Jawaar isa paarticha yeroo isaa eeggatee kan ibsu ta'uu jechuun dubbachuurraa of qusate. Jawaar Mohaammed garuu waa'ee filannoo kana irratti ejjennoo dhaabichi fudhate nan deeggera jedheera. Haalli amma Oromiyaa keessa jiru namni abbuma fedheen ajjeefamu waan ta'eef qabsoo uummata Oromootiif taatee sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessatti ijaaramu keessatti aarsaa hin taane baasuu taati malee bu'aan yookiin jijjiiramni biyyattii keessatti caalmaatti hammeessuudha jedhe. Jawaar miseensota keenya ajjeefamuu fi balaa biraarraa baraaruudhaaf tarkaanfii. Biiroon Fayyaa Oromiyaa kaffaltii hojii idileetiin ala hojjettoota Biiroo Fayyaa Oromiyaatiif kaffaluu kan hin dandeenye ta'uu marii hojjettoota waliin taasiseen ibse. Ogeessonni fayyaa biiroo naannoo Oromiyaa keessaa hojjetan kaffaltiin sa'a hojii idileen yookiin diyuutii ala karaa seera qabeessaan nuuf kaffalamaa hin jiru jechuun komii dhiyeeffatan ture. Akka ogeessonni jedhanitti akkaataa qajeelfama mootummaan baaseen hojii irra jiruun ogeessi fayyaa hojii sa'aatii idileen ala yoo hojjete kaffaltiin isaa iskeelii miindaa ogeessaa yeroo san qabuun herregamee akka kaffalamu kan ka'u ta'us hooggantoonni Biiroo Fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa mootummaan baajata waan hin qabneef kaffaluu hin dandeenyu jechuun hojjettotatti hime. Kaffaltiin hojii idileetiin ala argachuun seeraan mirga hojjettootaa ta'us kaffalamuu hin dandeenye waan ta'eef
Miindaan moofaa daballii duraatiin herrega jedhanii afaaniin ajaja dabarsuu isaaniitiin danqaan uumamee jira jedhan. Sababa kanaan ogeessi ji'oota arfan darbaniif kaffaltii osoo hin argatin jiraachuu isaatiin rakkoof saaxilamuu ibsaniiru. Gaggeessitoonni dhaabbilee fayyaa qajeelfama maalirra dhaabbannee cabsinee barreeffamaan nu beeksisaa jedhanis sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa damee hawaasaa akka ta'an obbo Saadaat Nashaa jechi afaan keenyaa bahu qajeelfama waan ta'eef qajeelfamni barreeffamaan isiniif laannu hin jiru jechuun isaaniitiin ogeessonni komachuu himaniiru. Ragaan sagalee fi viidiyoo waraabame OMN dhaqqabe akka mul'isutti biiroon fayyaa Oromiyaa gaggeessitoota dhaabbilee fayyaa Oromiyaa karaa onlaayiniitiin kan mariisise yoo ta'u, kallattiin mariisuun mootummaan naannoo Oromiyaa kaffaltii hojii idileetiin ala kaffaluu kan hin dandeenye ta'uu hojjettootatti hime. Akka ogeessonni fayyaa jedhanitti qajeelfamni kaffaltii ogeessaaf kaffalamu fooyyessuun bahe naannolee dhaqqabe bakka jiruttii fi dhaabbileen barnoota olaanoo fi bulchiinsi magaalaa Finfinneetti hojii irra oolee jirutti kan keenya isuma dur jiraannu isiniif hin herregamu jedhamuu isaa nu gaddisiiseera jedhaniiru. Kanaafuu mootummaan dhimma kana irra deddeebiin ilaaluun mirga seeraan qabnu akka nuuf kabaju jechuun kan ta'u yoo baate tarkaanfii mirga keenyaa kabachiisuu fudhannu keessatti rakkoo uumuuf biiroon fayyaa Oromiyaa kan itti gaafatamu fudhatoota jedhan ogeessonni fayyaa Oromiyaa yaada isaanii hundee miidiyaaf himaniin. Piroofeesar Natsaanat Warqinaa dhimma kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa sababa misooma ariifachiisaa irra jiruuf kaffaltii hojii idileetiin ala kaffaluu hin danda'u jechuun hojjetaan fayyaa sababa kanaan mormii kaasuu fi hojii gaafachiisuu jiraachuu hin qabu jedhan. Ogeessonni fayyaa mirga seeraan nuuf laatame gaafataa jira jechuun biiroo fayyaa Oromiyaa dhimma kana saffisaan furmaata yoo itti hin laatin tarkaanfiin mirga keenyaa kabachiisuutti ceenaa jedhan. Calculate godheerra teenyee pirezidaantii Shimallis wajjin meeqaatu diiwtiin kaffalladoo jenne qarshii meeqa dabalataan gaafataa jennee calculate godha. Yoo xiqqaate biiliyoona 5 naannoo biiliyoona 5 gaafata. So humna naannootu rakkoo ta'e. Kanaaf maaliif diiwtiin kaffaluu jennoo jedhu qabu. Mindaa bara darbe skeelii bira darbe bira gaafee diiwtiin akka kaffalamu waan biraas ni taa'e. Diiwtii qofa miti bakka nammaa oomishuu. Dirgoon mindaa hojii sirraa illee dirgoon mindaa hojii sirraa illee mindaa kana dura tureetiin akka dirgoo kana dura tureetiin akka itti fufu kan godhu. Diiwtii qofa miti. Dirgoon piroofeesar argattu mindaa mesiin argattu faana akka hin deemne kan dura argattu akka kaffalamu. Paradigm common. So kun imani kaum sisa umur sisa humna. Humna kabalu motumba. Tokko immoo kallattii akka mootummaatti dubbannu kana barreeffama mindaa marree godhaa jedha. Afaan pirezidaantii irraa afaan irraa wanni bahu qajeelfama mataa isaanii. Qajeelfama diigaa jiru. Sinii malu hin kaffalamu jedhamu. Oduma wal fakkaatuun ogeeyyiin fayyaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaffaltiin yeroo idilee ala yookiin diiwtiin kaffalamaa fi akka hin jirre himan. Ogeeyyiin fayyaa yuunivarsiitichaa OMN'f yaada isaanii kennan kaffaltiin yeroo idilee ala yookiin diiwtiin ji'a afuriif akka hin kaffalamneef dubbataniiru. Tibbana mariin bakka pirezidaantii yuunivarsiitii Madda Walaabuu argamanitti taasifame kan eeran ogeeyyiin fayyaa waliigaltee malee gargar baanee jedhu. Hooggansi yuunivarsiitichaa inumaa nu doorsaa jechuun himatu. Kaffaltiin yeroo idilee ala yookiin diiwtiin kaffalamaa fi akka hin jirre himanii kaffaltiin baatii arfaffaa baatii afuriif akka hin kaffalamin gaafachuu ibsaniiru. Hojjettoonni fayyaa kaffaltii yeroo idilee ala yookiin diiwtiin iskeelii miindaa haaraatiin nuuf kaffalamuu qaba wayita jedhan. Kana ammoo seerri dhiyoo kan ba'es akka deeggaru dubbataniiru. Haa ta'u malee hooggantoonni yuunivarsiitichaa iskeelii miindaa duraaniitiin isiniif kaffalamaa jedhanii waliigaltee malee mariin sun bittinnaa'uu dubbatan. Naannoo Oromiyaatti hojjettoota fayyaaf kaffaltii yeroo idilee ala yookiin diiwtiin kaffalamaa fi akka hin jirre ogeeyyiin fayyaa himatu. Kaffaltiin kun erga dhaabbatee baatiiwwan lakkaa'amuu ibsan.
Waldaan Hakiimota Oromiyaa komiin kaffaltii yeroo hojii sa'aatii dabalataa yookaan diiwtii ogeeyyii fayyaa akka furamu gaafate. Waldaan Hakiimota Oromiyaa xalayaa Biiroo Fayyaa Oromiyaatiif barreesseen akkaataa qajeelfama mana maree ministeerotaatiin bahee fi ministeera fayyaatiin dhiyaate caffeen Oromiyaa raggaaseetiin shallaggiin kaffaltii hojii yeroo sa'aatii dabalataa miindaa hojjetaadhaaf yeroo sanatti kaffalamu guyyaa 30f qooduun herregamaa jedhe. Haa ta'u malee akkaataan qajeelfama kanaa faallessuun hooggansi Biiroo Fayyaa akkaataan kaffaltii kanaa kaffalaa jiru miindaa amma hojjetaan argatuun kan shallagame akka hin taane hubachuu hime. Ajajni Biiroo Fayyaa irraa afaaniin dhaabbilee fayyaatiif darbe bu'uura seeraa kan hin qabne, daangaa aangoo kan hin eegnee fi mirga ogeessi seeraan gonfate kan mulqu akka ta'e Waldaan Hakiimota Oromiyaa beeksise. Dhimmi kun rakkoo bulchiinsa gaarii ta'ee komii kan babal'ise ta'uu eeree tajaajila hawaasaaf kennamu irraan dhiibbaa osoo hin geessifne ajajni afaaniin darbe akka dhaabbatu taasifamee kaffaltii yeroo sa'aatii hojii dabalataa akkaataa qajeelfama kanaaf baheen akka raawwatamu gaafatee jira. Kaffaltiin sababa kanaan waldiddaa uumameen hanga ammaatti otoo hin kaffalamin jiru haal duree tokko malee akka kaffalamu qabus waldichi ibseetii jira. Dhaabbileen fayyaa iskeelii duraaniitiin kaffalaa turan iskeelii miindaa haaraatiin shallaguun maallaqa hojjetaa isaan biratti kafes saffisaan akka kaffalan Waldaan Hakiimota Oromiyaa gaafateera. Ministeerri Fayyaa Federaalaa akkaataa reetii shallaga sa'a hojii dabalataa akka fooyya'uu fi akkaataa qajeelfama lakkoofsa 921 muraa 2014 Koomishinii Siivil Sarvisii Federaalaa baaseen akka raawwatamu Biiroon Fayyaa Oromiyaa xalayaadhaan beeksisuu isaa waldichi yaadachiiseera. Haalli kaffaltii kun magaalaa Finfinneetti hojii irra ooluu mirkaneeffachuu himee Biiroon Fayyaa Oromiyaa komii ogeeyyiin fayyaa gama kanaan naannoo Oromiyaatti dhageessaa jiran akka furu gaafateera. Guyyaa xalayaan sun Biiroo Fayyaa qabee kaffaltiin sun herregamee ogeeyyii fayyaaf akka kaffalamu qabus ibse. Kaffaltii yeroo hojii sa'aatii dabalataa dhaabbataatti gargaaramuun akka qabus eeree kunis sirraa akka qabu dhaabbata walfakkaataatti kaffaltii yeroo hojii dabalataa walfakkaataan kaffalamuu akka qabus dhaameera. Kana malees ogeessi dabaree halkanii bulee tokko boqonnaadhaan bakka hin bu'amneef yoo ta'e kaffaltiin sa'aatii 15 kaffalamuu otoo qabu bakkoota hedduutti kan sa'aatii 7 qofti kaffalamaa fi akka jiru hubatameera ka jedhu Waldaan Hakiimota Oromiyaa kunis akka sirraa'u gaafateera. Hayyuun Oromoo guddaan Dr. Gammachuu Magarsaa rakkoo hamtuu keessa jiru jedhame. Hayyuun kun hanga mana jireenyaa isaanii gurguranii kitaaba seenaa Oromoo barreessuun ittiin maxxansiisuu nama rakkoo jireenyaa hawaasaa isaanii furuuf ifaajaa turan keessaa isaan hangafaati. Dhimmi Dr. Gammachuu Magarsaa baatiiwwan duraa ijoo dubbii ture. Rakkatanii hanga bakka dhaloota isaaniitti deebi'anii jiraachuu isaaniitu karaa miidiyaan dhaga'ame. Wanti sun ijoo dubbii ta'ee otoo Oromoon furmaata itti hin goone achumaan deebifamee callifame. Dhimma deebi'anii bakka dhaloota isaanii godina Qellem Wallaggaa jiraachuu isaanii ilaalchisee miidiyaa mo'aa irraa afgaaffii tibbana taasifameef gidduutti kan gaafataman Dr. Gammachuu Magarsaa dhugumatti rakkachuu isaanii dubbatan. Yeroon bakka dhaloota isaaniitti deebi'anii lafa maatii isaanii qotatanillee jiraachuu himan. Jireenya isaanii keessatti aarsaa guddaa kaffalus dubbatan. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kanaan dura sirna Adwaayitiin ari'atamuu himan. Mana jireenyaa isaanii gurguranii kitaaba waa'ee dhimmoota Oromoo irratti maxxansaniif oolchuu fa'aa dubbatan. Namoonni isaanitti siqeenyaan beekan rakkadhe jedhanii dubbachuu hin barbaadan ka jedhan Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo jalqabaaf rakkoon harkaa nama dhabee hin beeku garuu ammoo rakkoof jilbeenfadhee hin beeku wayita jedhan dhaga'ameera. Dubbiin kun rifaatu guddaa uume. Hayyuun Oromoo hanga kana ga'anii fi uummata Oromoo biraa oolmaa guddaa qaban Dr. Gammachuu Magarsaa mana dhabanii hanga godina Qellem Wallaggaatti deebi'anii jiraachuu wayita ga'an abbootiin qabeenyaa Oromoo eessa jiru jedhanii gaafataa hin jiran jedhame. Mootummaan ani mootummaa Oromooti jedhu ayyaanaa fi wantoota garaagaraa sababeeffatee namoota oolmaa guddaa biyyaaf oolan mana jireenyaa dhabaniif mana kennuu akkamiin Dr. Gammachuu Magarsaa dagate jedhanii gaafatanii beekuu jedhanii komataniiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Waankiitti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti fudhate sababeeffachuun kaadiroonnii fi humnoonni waraanaa mootummaa hidhaatti wal guuraa jiraachuun dhaga'ame.
Muddee 27 hanga amajjii 2026 kaadireen bilisiginnaa fi waraanni isaanii tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatame hordofee garaagarummaa isaanii gidduutti uumameen hidhaatti dabareedhaan wal guuraa jiraachuu maddeen keenya garasii nuuf himanii jiru. Akka odeeffannoo bulchiinsa magaalaa Waankii bakka waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhate tureen waraana sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun kaambii waraanaa isaanii barbadeessanii booda situ hariiroo waliin qaba. Situun nu keessaa taa'ee eeruu kenna jechuun kaabinoonnii fi waraanni dabalatee hidhaatti wal guuraa jiraachuu jiraattonni naannichaa nuuf mirkaneessanii jiru. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo amajjii 9/2025 mootummaan Somaaliyaa kamisa kaleessaa himannaa mootummaa Yuunaayitid Isteet aangawoonni Moqaadishoo mankuusaa sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa kan maallaqa Ameerikaan ijaarame barbadeessuun midhaan namoota harka qalleeyyiif yaadame faayidaa dhuunfaaf oolchan jechuun himate haaluu ibse. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet himannaa kanaan wal qabatee gargaarsa Waashingteen irraa mootummaa feederaalaa Somaaliyaaf godhamu hunda dhaabuu roobii darbe beeksiseera. Bulchiinsi Tiraamp dhimma kanaan wal qabatee qisaasama hannaa fi gargaarsa lubbuu baraaruu kenname faayidaa imalleef oolchuu kan irratti obsa hin qabnuu jedheera. Qondaalli olaanaa ministeera dhimma alaa USA akka jedhanitti aangawoonni buufata doonii Moqaadishoo qajeelfama pirezidaantii Hasan Sheek Mohaammed irraa kennameen Ameerikaa dabalatee biyyoota idil addunyaa osoo hin beeksisin yookaan qindoomina tokko malee mankuusaa sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa diiganiiru jedhan. Qondaalichi maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadu kun gabaasa dhuunfaa dippiloomaatota Ameerikaa naannichaa keessa jiran irraa dhiyaate irratti mari'achuu ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa gargaarsi gaaffii kaase kun akka hin banneef meeshaalee gabaasaa dhiyeenya kana ba'an keessatti eerameen gargaarsa Ameerikaa kennitu dabalatee hunduu to'annoo sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa jalaa akka jiran ibseera. Ministeerri dhimma alaa buufata doonii Moqaadishoo irratti hojii babal'isuu fi haaromsuu hojjetamaa jiraachuu eeruunis kunis qaama misoomaa akka ta'e hubachiisaniiru. Sochiin achitti adeemsifamaa jiru garuu kuusaa raabsaa gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa geessisuu hin qabus jedhaniiru. Itti dabaluunis Somaaliyaan seeraawwan gargaarsa namoomaa irratti bifa iftoominaa fi itti gaafatamummaa guutummaatti argateen raabsaa akka turte himaniiru. Ameerikaaf arjoomtonni idil addunyaa hunduu waliin tumsa gaarii akka qabduuf iddoo guddaa kennitii jirti jedhanillee dhimma kana irratti ibsa bal'aa hin kennine. WFP'n ibsa The Associated Press kanneen manni kuusaa isaa buufata doonii Moqaadishootti argamu aangawoota buufata dooniitiin jalaa diigamuu isaa ibseera. Dhaabatichi akka jedhetti mankuusaa kun nyaata addaa dubartoota ulfaa fi harma hoosisan kanneen hanqina nyaataa qabaniif shamarraniif daa'imman xixiqqoo kunuunsaaf kan yaadame toonii meetirii 75 of keessaa qaba jedheera. Jaallattootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoo har'aaf qabanne kan hagammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akka dafee odeessa keenya namoota biroo biraan ga'uufis laayikii, sheerii fi koomentii akka gootan jecha odeeffannoo har'aaf qabanne kan hagammaa ture haga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.